Tole maqaan kee eenyudha? Eessarraa dhufte? Maqaan koo Sablan jedhama. Asuma Adaamarraa hin dhufe. Mucaan kun gaafa nda'u handhuurri isaa xiqqoo bahee ture. Baay'ee miti. Garuu waggaa 4 booda sirriitti hin dhokataa jedhanii turan. Garuu inni waggaa 4 booda sirriitti bal'atee bahee haga kafana uffachuu hin dandeenyetti bahee kafanni itti uffamu jechuudha. Warri waldaa kana jirtan hin beektanii gaaf tokko astinaa kadhatamee ture. Ergamaan irraa ol fuudhee tooni isinitti agarsiisee kadhatee ture. Isaaf osoo hin cinqamu osoo isa antiraasaawundi ilaalchisu cedhaan isaallee bootaan qabannee naan jedhanii turan. Kanaafuu gurbaan kun saarjarii kan godhamu handhuura isaatii fi cedhaa isaa karaa lamaaninuu jechuudha. Saarjarii 3 godhamaa jechuudha. Kanaaf iddoo baay'ees deemee nan kadhachiisa jedhee argachuu hin dandeenye. Akkuma ergamaan Zabduun jedhamanii Addis Ababa deemee maal deemee raajii argachuu hin dandeenye asitti dhiise jechuudha isa. Garuu na murteessee gaafarra fullee abjuudhaan natti dhufanii argee kadhadhee of biratti dhiisee tanan bakka fagoo deeme. Kanaaf asitti dhufee tooni jedheeni osoo hin geessiin cedhaa isaatii fi handhuura isaatii naan jedhanii saarjarii warri qabdan gara na baa jedhanii gaafan gara na ba'u cedhaa isaatii fi handhuura isaatii naan jedhanii natti dubbatanii asirratti kadhatee fi yaa Waaqayyo namaaf kennitee namarraan fudhatin jedhee kadhatee kan waa ta'uu dhiisitoon raajiin godhanaan jedheera Waaqayyo jedhee dubbatee gaafa aduu lammaffoo as dhufee tanan gaafa roobii algan qabamee fira waan ta'eef ergamaan Zabduun gaafa irratti naaf baase shakkii tokko malee saarjarii bakka 3 miti bakka 4 yoo godhame mucaan koo dabarfamee du'aaf hin kennamu jedhee tanan murteessee dhufe. Akkuma murteessee dhufe asitti naa dubbatame shakkii tokko malee fuudhee dhaqee tooni saarjariin isaa bakka 3 kan ture maddii tokkoon gaafa madazajaa kenninuuf cedhaan isaa boota qabateera tokko qofaa fi handhuuratu sii hojjetama. Isarratti mooyyuu girrizaatan garrazamne waan ta'eef seefaa garrazamu naan jenna. Ergamaan irratti sagalee naa baasee jiran jedheen doktoraan naa baasee jira osoo bakka 10 illee kan murtan ta'ee mucaan koo du'aaf hin dabarfamu waan ta'eef Waaqayyo dubbateeras dabarsee kenneera waan ta'eef waan barbaadan gochuu hin dandeessaniin jedheeni akkasuma Waaqayyo saarjarii bakka 2 godhamee waan tokko osoo hin taane gaafa guyyaa 3 mucaan hin ciibsunu iyyuu giddiidhaan qabnee teechisna olii gaddeemeen taphadhaa jedha. Maaliif kun harka Waaqayyoo waan irra jiruu fi sabni Waaqayyoo naa galateeffadhaa. Kan biraa mooyyuu asitti dhufanii fayyuun qallaalii miti. Maaliif ani dhaqeen saarjarii godhe maaliif inni naa dubbata sagalee irra waan jiruuf homaan ta'u jedhee tana mucaan koo dhaqee sagaleen isaa waan irra jiruuf jechuudha. Warri kaansariidhaan dhibee dhukkubni tokko iyyuu dhukkubni qallaaliin hin jiru. Dhukkubni kamiyyuu dhukkubni hunduu dhukkuba waan ta'eef jechuudha. Dhukkuba silaa irraa fayyuu hin dandeenye nafsee keenya iyyuu kan birrii miliyoona baasnee bitachuu hin dandeenye irraa asitti fayyaa jirra waan ta'eef ani gaafan saarjarii godhu 50 baase mana yaalatti jechuudha. Warri akkasitti dhuftanii qarshii tokko malee as teechanii dhukkuba silaa osoo mana yaalatus hin dadhabee hin dandeenyu jedhe irraa fayyaa jirtan waan ta'eef mana yaalatti daa'ima keenya abbaa manaa keenya haadha keenya obboleeyyan keenya ciibsinee osoo dhufnu carqii takka qabannee dhufnee milikitaan raajiin nu kaasee koottaa mana yarreenfatti hin ergamu sinii fayya jedhee kadhachaa jira. Kanaaf kun qallaalii miti. Harki Waaqayyoo jira mana kana keessa. Harka Waaqayyoo isa bakka kana jiruuf itti xiqqaata Waaqayyootti galata dhiyeessaa fi maqaan koo Fayyineen jedhama kan Indusirraa dhufe asuma 14 irraa dhufe waldaan koo waldaa Masarata Kiristoosidha. Maaltu sii ta'e lafa kanarratti? Lafa kanarratti kan ta'e ji'a 3 kana ta'u as dhufnaani ergamaan Zooduufaa balaadhaan namni 7 kan irraa hafu jira jedhanii ergaa dabarsanii akkuma carraa waajjiraa dhufanii sagantaa sana hirmaadhee galee ji'a sana guutuu nan yaada nan dhiphadha maal akka ta'e hin beeku. Zooduun akkas jedhee dabarseera manatti illee hime mee irratti kadhadhaan jedha warra manaadhaani ji'a fi torbee 3 kana cheerchii dhaquuf sa'aatii 4 kaanee deemnee ijoollee maqabadhee deemee nama 3 ta'ee maatiidhaan nama 3 ta'ee abbaan manaa koo shaaworii galee ijoollee 3 kana fudhadheen dhufaa isin 3 ta'atii amma deemaa nuun jedhanii amma utuma deemaa jirru naannoo gibirinaatti akkas gadi bajaajii qabannee gad deebinee utuma deemnu Ayisuusiif bajaajii wal duukaa deemaa jiru. Ayisuusiin bajaajitti akkas gortee bajaajiin dhattee
ayisuusitti buute ayisuusin keenya qilleensarra kaate daandii isa kana dhiistee daandii isa kana irratti kuftee maatii keessaa addan na dhoyas kun. Mee ilaala ala adda ishee mallattoof jira jechuudha. Na dhoye as kun na dhoye naan battaluma sanatti warri kaan hafaniiru nama 5 taanee deemnaa namni kaan hafaniiru isheen garuu miidhamuun ooltu du'uuyyuun ooltudha namoonni nuyi kan hundumaa nageenye bajaajin yeroonni fiigaa jirutti iniyya namoonni ala keessaa odhanii iyyuu annaan namichi walanciitiin dhufe boo'icha deemaa jira jedhee na bukkee jira ergasii natti odeessa amma dhaqee yeroo bajaajin nu kuffisutti baay'een dhiige ani anaaf bo'aa jira uummanni naanna'ee anaaf bo'aa jira ani fayyaadha intini nageessaa ashagadheen deebi'ee cheerchi deemaati ani fayyaadha nageessaan jedhe garuu dhiinni lafa kanarratti lola'ee jira baay'ee lola'ee jira innaa utuma odeessaa jiru akka lafaan na butuu ta'e nan dhiphadhee nan sodaadhe keessi koo dubbachuu dadhabe amma na fuudhanii hospitaala na geessanii dhuunfaa na geessan nan dhuunfaa geessanii dhuunfaan har'a hodhinuu baay'ee miidhamee jira waan ta'eef hodhuu hin dandeenyoodha. Hospitaala na geessanii hospitaala erga geessanii hin hodhe erga isaan na hodhanii daqiiqa 30 akkas ture booda manatti na galchanii na gubee humnaa ol na gubee dubbachuus taa'uus hin dandeenye kanaa booda zayitiin hin jira mana kana zayitii sanachi keessaa fuudhaati naa kennaan jedhe zayitii sana na dibanii daqiiqama sana keessatti waan humtindinii tokko narraa qalal jedhe nagaan ta'e gooftaa isa lubbuu kona oolcheef waaqayyoon naa galatee. Mee waaqayyoon galateeffadhaa waaqayyo du'aa nama oolcha salphinarraa nama oolcha waaqayyo dubbatee akka dubbatee godha ameen waaqayyo duraan dursa dubbateera hin dhufa garuu hin oolteedheera ameen haalleluuyaa ameen haalleluuyaa mee dabalaati waan ulfina kana godhuuf eegumsa akkasii nu godhuuf tikummaa akkasiisa nu godhuuf waaqayyoof ulfina fidaame tole taansee maaltu sii ta'e. Lammaffaa moo torbe lamaan irraa asumatti dhufee daa'ima kana mana barumsaa turte jimaata galgala galtee dhukkubsattee jimaata galgala mana barumsaa isa dhukkubsattee isa dhuftee dhukkubsattee nyaata nyaadhoo naan nyaadhoo jette galgala sana qidaamee baay'ee ishee dhukkubee fudhannee mana yaalaa kilinika iyyoo hin dhaqanne achi dhaqannaan dhukkubni ishee ameebaa jedhanii taayifoosii jedhanii innaan qoricha nuu laatanii ganama sana dhaqannee dhufnee galgala sana amma sanuma du'aa taate daa'ima innaan qoricha argatteetti qoricha liqimsaa homaan taatonni qoricha liqimsinee iwudii ganama baay'ee dhukkub ammas fuunee deemnee qorichatti jijjiiranii nuu laatan homaan taatu qoricha kana liqimsiisaan ammas iwudii sana homaatti ta'uu dide hojja duree ganama naa kadhadhaa itti zayitii sana garaa kootti dibaa naa kadhadhaa garaan na gubee garaan na dhukkubeetti yeroo nuti zayitii sanatti dibnee kadhannuufi xiqqoo irraa fooyyaa ammas deebee matti ka amma hojja duree geessinee hojja duree yeroo nuti geessinu amma baqa kanaa booda waan sini marfeetti jijjiiranii qoricha san kanaa booda waan sini goonuu qabnu arra mokoraati boor hin ciibsinaadha gaafa lammaffoo haa ciiftu dhuftee hin ciibsinaadha qoricha afaan ittiin qabattu daa'im marfeetti jijjiiranii marfee lamaan tokko kennanii fi fooyyeen qabu ani abbaayyee ani bakka aduu kooti nan du'aa nan dhukkubaa jetti yeroo ciistu saroo kaatus chaa'otti malee waa biraan jettu chaa'otti amma na dura achi dhaqadhee waldaa sana geessee dhufe ishee kadhatame deemnee ciibsinuun jedhe innaa ganama asuman fide akkuman jedhuun as fide milikita wayii manii milikita dhoskaa kan qabattee dhufteettu as baasuufillee kan nama jibbisiisu jedhanii dubbatanii ergamaan zooduufa. Nama waan guddaa ossitee kiisii kee keessa keessee hin argaala waaqayyo jettee dhufte tas keessarta. Utuu ta'e dafee qaba. Waan kun waan baatanii waldaa dhaqa miti ga'uu rakkattee fidde malee. Shintibeetti keessaa waa ba'i. Karaa ishee isa garaa teessu. Kun kaakkaa isheeti. Pestaalumatti qabadheen dhufee. Shintibeeti ishee keessaa waan akka jirbii aga kanaa kan ga'u shintibeetuma ishee keessaa bahe zayitiitti godhee garaa isheetti zayitiitti goona deemtee shintibeetii dhattee zayitii akkanuma kan ta'u shintibeetii ishee keessaa mucayyoon kun yeroo ishee dhukkubutti hin funuunti hin hooqisiisaa shintibeetii ishee dhiiga bichaadha amma nam mucayyoo fiddee dhuftee tannaan eeyyee asuma jirtee naan as baasee as dhuftee as hin fide daa'imtee sarti fayyuun dandeessu hakimitti bashintibet bakkul
ጮጋራ ላይ ቫይረስ ከባድ ቫይረስ አለ ሐኪም ማዳን አይችልም ከዛ በሰገራ በኩል ዳም ይወጣል የሆነ መልክ ያለ ነገር ይወጣል አረንጓዴ ነገር ይወጣል ወደ ካንሰር ተቀይሯል ነገሩ ሐኪሞች አይችሉም ከዛሬ ጀምሮ ግን ታላችሁ ይሄ ጉባኤ መጥቶት ይመሰክራለች እቺ ልጅ ነፃ ወጥቶ ገርጋር እና ጋራሽ አከሲቲን ቀበኒፍ ካንሰር ትጅጅራሙፍ ገሩ ዋቀዮ ራዳዬራይ አኩማ ጀዳን ገለታ ዋቀዮ አተው ኩኖ ዳይምኒ ኮና ጋታቴ ፉልዱራ ከሰላበቴ ዋቀዮ ዋኑንዳ እንደንዳማ አሜን እላውን ተቆስኒ ፈገል ሙጫንሌ አብዲ ኩተቴት ወረሸን ነጋ ዳሙ ጀልቀብዴ ጥሩት ገሩ አርኪ ዋቀዮ ግዱ ገሌፍ አሜን ሰልባሚቲ ጀራን አከ ሰልባትን ይላሊና ሙለቹ ዋቀዮ ለፈከነ ራት አከ ሰልባትን ይላሊና እስቲ ሜላላ ሙጫንኩን አኪሚን ሁምና ከኛ ኦልሚቲ ፈለለመፋ ኦለኒቱ ብለን ኦፕሬሽን ይጎቹ በርባዶቹ ገሩ ዋቀዮ ደፌ ዱፌ ግዱ ገሌ ወላሎ ማራት አሜን ሃሌሉያ ሜደበላቲ ኡልፊና ከና ኢሳፈ ከመሉት አከኒ ከበጀርገቱት አርከ ከሰሉት ኩታቲ ዋቀዮ ፉልፊና ፊዳ